Jawaar Faati gareen hadha shira daladduutuun tabaqattee ala yaate guutuun eega waan kana deeman abboo namtichi adda jira. Waan goonu achiin oofnee dhiisa achiin geennee isaa ariinee uummanni isa quban qabu nuti uummanni nu dhagaa nu Amaaraaf Tigree walii gallee gubbayyaan aangoolii akkana goonaa bizinees. Uummanni maalis seenee bizinees dalagachuus seenee jechuudha. Inumaa qaata aangoolii olii hiranii ebaluun muummicha ministeeraa goonaa kun dinagdee dalagannaa jedhanii dhufan. Maaltu dura dhufe? Leencichi qara waa hunda seetaappi godhee fixe. Iyyiti isaan iyyan yoo silaa dandeettii qabatan ofii waan kana dalagan muummichi ministeeraa harkaa dhufee sadarkaa kanan gahu. Wanna hundaa namni seetaappi godhe. Namni dalagaa ture muummicha ministeeraa ta'uudhaan hunda injifatanii rabbaan dhaabbachuun. Hundayyuu Oromaara walii galan TPLF walii galan warri adda agartee Baqqalee Garbaa faati maal jetti maqaalee dhattee isin gadhiifne viidiyoo naga baatu isin gadhiifne bara kawaa akkatan isaa fi Isqeel Gabbisaa fa'a. Paajaaroodhaan halkanii asirraa ka'anii maqalee dhaqanii maqalee bulanii galan jechuudha. Akkana goonee buufna balleessinaa. Oromootti hireen kun hin kennamin jedhan jechuudha. Namni gariin amma akkitti fudhatuuf laalu jijjiiramni kun dhufee naa muummichi ministeeraa akkas taanaan fincilee balfaa jedhan. No. Osoo TPLF maqaleetti hin galin hin baqatin araa kiiloo hin bahin ilmaan Oromoo lamaan jidduutti wal dhabbiin dhalate jechuudha. Eenyu fi eenyu jidduutti ergamtootaa fi sabboontota lamaan jidduu jechuudha. Warra lakki Oromoon biyya adda bulchuu hin dandeettu wanna kana yoo Tigree irraa fuune Amaara kennuu qabna warra jedhuu fi kanaaf yoo jedhame ammoo wannuma kana marraa jalqabumarraa Amaaraa Tigree Oromoon adda qoodamuu qabdi. Oromoon akkuma kalee ergamtuu ta'uu qabdi malee araa kiiloo dhiyaachuu hin qabnu. Gareen lammaafaa kana jechuudha. Wanni jechaa turan barkanuma. Lammaan ifatti maal jedhe gabbaa namni gariin lammaa goota jagna dhee yeroo faarsu garaana nyaata namni gariin bara wallahi fayyaalessa jira namni keenya. Lammaan maal jedhe beektus nuti Oromoon nama biritti hin seenu dura uftaanee dhaabbachuu qabnaa lammaan akkasiin jedhan. Ebar Oromoon nama biraa dhattee bulchuu fiigu hin geenne uftaanee dura akka naannoo Oromiyaatitti nu'u. Eeka maaliif dheessan Oromoo araa kiiloo irraa maaliif dheessan? Akkuma gaafa duraa gaafa namni muummicha ministeeraatii fi kaadhimame aabbichu jettee Ameerikaan himte san isaan waan qara sodaa qabaniif sodaatan guutuu siitu icciitiin jalaa gabbaye. Maaliif Ameerikaan muummicha ministeeraa filte? Lammii Ameerikaati. Ni ilaalan lammaan eenyu warroonni kaama Jawaar namni isa qoratee hin jiru. Aktiivistii ni beekte Ameerikaan tolchite. Maal akka inni dalagaa ture eessa akka inni ture. Eeka amma Ameerikaa biratti fayyaalessa keenya kana biratti malee Jawaar Mahammad barataa tokko kan Reef Yuunivarsiitii ba'aa jiru. Homaa keessa hin jiru. Mustafaan feesbuuk baay'uu kana. Takka keessa hin jiru. Maaliif aktiivistii yoo iyyoonnaa gubbaa waan itti kennan dubbisu waan itti fakkaatte dubbatu kan nama deeggartoota hedduu qabu ka iyyu ka wanti isaa waan taate keessaa fudhatanii kaan tiraasha keessa yookaan huura keessa buusanii jechuudha. Garuu namoota biyya jiran Amaara keessa eenyu goona, Tigreewota eenyu goona, Oromoota eenyu goona. Maa irratti walii galte biyyoonni addunyaa biyyan tiksuu wara keessaa Ameerikaan ka addunyaa waan bulchituuf. Tireen kun tokko Amaaraaf Tigree ilaalu iyyuu hin qabnu irra gaame. Maaliif itti kennine Amaara illee agarre warra baqaa Amaaraatiin deemu Tigree illee itti kennine agarre adda namni waan kana fides Oromoodha. Oromoon eenyu jennee yoo ilaalan hin jiru. Maal jette beekaa? Namni nuti agarre biyya kana ceesisuu danda'u dandeettii qabu. Nama Dr. Abiy Ahmad Ali jedhanii jechuudha. Viidiyoo jawwee qaba gaafas Starbucks mara agartee kompiitara bitanii na fakkaate istiidiyoo isaa illee waan guutuu jijjiiran na fakkaate. Bullshit jedhee akka waan Ameerikaa waa godhuu danda'u akkamitti akkana jedhan. U'uu jedhee achirraa jechuudha inni iyyuu eegalee maraate. Maaliif guutuun isii zeeroo ta'e kan isaan eegan gadduudha jechuudha. Namni isaan ol fiduu barbaadan warra kaleessaa warra sirna kaleessaatiin deemu araa kiiloo fiduu. Agriimantiin isaa irratti walii galee fiduu deeman maali? Isaan achi qabachoo TPLFin ammoo hangoolii gadii itti aanaa muummicha ministeeraa irraa ajajaa waraanaatiin maal kanneen Tigree waraana waa harka qabduuf itti kennanii kaayoon kaame kana jechuun sini gabbaa namni sini gabbaasuu deema qabadhaa itti hiyatan. Oromoon ammoo bakkoota yoo waa itti kennanii Oromoo afaan caddisiisu. Sababni Oromoo dhiyaatu maali gaafa sanitti? Waraana hin qabnu nama barate hin qabnu uf ijaarree dura diinagdee horannee dhufu kun duraallee kaawwamee ture waan lafa jiru. Maaliif yoo Oromootti dhufamee kaa'amu taate namni adda ulaagaa san guutee biyya bulchadhamee lafa kaayama. Kana akkanumaan bar fuudhanii biyya yoo osoo afaan qawwee taate abbaa feete gubbaa baafta.
dubbii dheessa dhufte filmaata. Yeroodhaaf muummicha ministeeraa nama tahee filmaataaf haala sana aanjessee biyyattiin gara filmaatti nama deemtu hin jenneere. Namni amma achi bahee dandeettii qabu ulaagaa sana addunyaalleen kaama waan kana fudhatama argachuuf namichi dhiyaatee yeroodhaaf muummicha ministeeraa yeroo ta'ee biyya ceesisu dandeettii ulaagaa isaa laallamuu qaba. Biyya addunyaa kun tartiiba waliiwwannaa qabdu qabdi. Kanaaf amma namni ulaagaa san guutuu hin jiru jechuudha. Kunoo amma barumsaaf fiigaa jirti marti Lammaa Magarsaa irraa eegalee kunoo amma reef fiigee boorachuu jira jechuudha. Namni galiin akka itti ilaalu rakkoon nu qabnu rakkinnis nu qabnu isin baasuu barbaade maali beektu? Biyya bulchuu namni galiin akkuma wannaasi'a. Maal maqaan isaa akkuma nama mana ofii akka fedhe bulchuu se'a. Mana ofii namni galiin amma kaalatti jabaa guutaattu kaalatti yoo ilaalte sitti fidisuuf inni uffatuuf akka inni dubbatuuf namni jala yaamana yoo galee ijoollee isaatiif jaartii isaa dhiitichoon balbalarraa eegala. Ala sanii dhiitichoof kabalaan eegala jaartiif ijoollee isaa. Ijoolleen isaa yeroo inni abbaan gale jedhan horiiteetu hundisii siree jala seenti garte. Jaartiin isaa yeroo inni gale jedhan kiiloo agas irratti. Akkasiin namni biyya bulchu. Nama jaartiin mana keessan mooyattu namni biyya bulchu. Nama ilmaan isaa yeroo abbaan gale horiitee ol yaabbattee waliin gangalattee daaraa keessa na gootu. Maaliif jagni nama hayyuun ka beekamuun manatti jaartiin mooyatu namni jagni. Dayyuusa ka jaartii mana mooyatu. Abbaa feetan dhagaa gaafadhaa. Jabinna namaa ka laalaniin aadaa Oromoo keessatti illee ka addunyaallee mana yoo ol deebi'e akkami maaliin bulchaa manaatiin mana san isatu itti gaafatama qaba. Waan guute waan hir'ise ilaalaa haati warra waan isiin daladdu beekaa ba'aarraa baattee beekaa ilmoo gara baattee ijoollee sayyoo haati manaa nurraa hin qabin fitna guyyaa takka hunu dhiistee haati irraa gabbaate waan taanu gartaa warri gartee ilmaan teessan gargaarta. Halkan deettee halkan kana bara inni rafaa isi ka'ee ilmoo sayyoo bootteellee harma itti kenna jechuudha. Hiixattee achi jechuu hin dandeettu. Halkan hirriba dhabdee akkasii isiin waliin bulte ganama akkasumatti harkifattee kaatee faxara gootee fi yoo abbaa rabbi rahmata godhee fi agasiin lafaa kaatutti gartee fi tajaajilate malee akkasitti jiruu fi dabarsiti gartee. Uffata isaallee dhixxee mana isaallee nyaata isaallee ijoollee isaallee qabdee waa hunda goote kana beeka namni jabaan. Yeroo galee muummicha ministeeraatii mana sanis ilaalin. Isin itti aantuu muummicha ministeeraatiin isii muummicha ministeeraa godhee itti aantuu itti aanaa muummicha ministeeraaf godha namni jabaan ba'aa baata. Namoota mana ofii qabachuu hin dandeenyetu namoota takka rispoonsiliitii maatii ofii ijoollee ofii jaartii ofii hin baannetu biyya bulchinaa jedhee lafa dhiitaa. Namoota seenaa isaanii yoo ati ilaalte of duuba deebitee baakgiraawundi ittiin faranjiin seenaa isaa maal dalage ganda keessatti uummata keessatti haadha abbaadhaa ollaadhaa. Namni tokko bara wanni guyyaa keessa ati ofii fiddu keetiin wanni ati kutaa lakkoftee ofii fiddu namarraa argitee fiddu keetiin haga feete dalage gaarii ta'uu hin dandeettu hojii gaarii hojii hin dandeessu. Hojii ati uumamaan qabdutu eenyummaa kan kee ibsa. Eenyummaan kee ebaluu eenyu inni. Eenyu namni sun jettee ati kalaaltu waan inni iskuula dhaqee yookaan sheekarraa yookaan barsiisaa isaarraa baratee fidee miti yookaan hiriyyaa isaarraa no sun keetiin ati bakka keetiin deebita gaafa waasirraa irratan. Nama kan akkas ilaalaniiti nama hundee kalee irraa gadi fageessee yaadee dhufe. Kanaaf waan hunda hinjifatee as ga'e. Kanaaf wanni isin tuqu barbaade maal abbaan qabsoo kanaa abbaan dhugaa hadha irratti gartee namni hundinuu irratti wal bookisuu ka'e jaalannee jibbine kan muummicha ministeeraati. Abbaan feetee fudhu abbaan feetee gati guyyaa tokko Mustafaan akka jedhee ture ni jettan. Takka ammoo abbaan itti eenyu eeka waan kana wixinee godhee karaa kana bocee fide ebalu jenne abbichuu kenneen. Abbichi injifannoo kanaa uummata Oromooti. Amantiin kutaan gandaan naannoo Sooliinqoon walumaa galatti akka Itoophiyaattu akkuma biyya uummata miiliyoona 135 majanii kanatti abbichi jijjiirama kanaa eenyu Oromoo uummata Oromooti. Oppiidiyoo, Abaa'oo, Kaafaa'oo, Jinnee osoo hin jenne ilmaan Oromoo uummata Oromooti abbichi. Ilma isaaniittu
ilma Oromootu waan kana bucee fidee hadhallee hawaasa kenne. Kanaaf muummichi ministeeraallee yeroo badhaadhina dhaabu wanni Boorana hangafa Oromtichaa bira dhaqee eebbisaa naa kennaa badhaadhina kana. Boorana keessa ture yaan waggaa hedduu ture. Nageenyi isin badhaadhaa jedha Booranni. Arsiilleen gara biraallee dhiifna uffolcha akkasoo taate hin beeku. Arsii biratti illee nagaa bultanii nageenyi isin badhaadhaa. Badhaadha isin badhaadha. Sa'aa maatiin isin nagaa. Booranni illee nageenyi si badhaadhaa jedha. Babaaroo ka'ee. Laal wanni kun uummanni keenya kun hawaasni keenya kun uummata dandeettii addaa qabuu fi bulchiinsallee hattaa waliin jireenyallee social life jedhan kana nagaa keessa fixa waan maraa. Alaamanaan sa'aa maatii waatiin laal namallee gaafatee hortee looniif waan hunda dabree gaafatee laal alaamanaan jedhan mallee ollaan jechuu biyyi jechuu. Oromoon waan amma namoonni social media irratti qarooma jedhanii fidan kana kalee qaban. Yoo lit dhufte Oromoon manguddoo yoo lit dhufte yoo fardaan deemte fardarraa buutee nagaa ol gaafatti. Gaaddisa gortee gurra ambaa maaltu jira? Oduun ambaa maaltu jira? Laal informeeshinii walirraa fudhatan. Naguma deemtaa? Eessa deemta? Yoo namtichi rakkate nama san buusanii gori jedhaniiti rakkoo inni deemuuf san furanii fi ofirra deebisan. Karaa deemu san narra goli jedhan laal yoo galtullee ammallee goreeni buli jedhee bulchee maali kun hundi beektan social life akkaataa namni jireenya namni itti waliin jiraatu. Oduun ambaa maaltu jira? Bahaadhii akaabaa kibbaa jettee ol gaafatte Oromoon. Gurri ambaa maaltu jira? Itti hima nagaa lakki bara. Namni akkanaa bakkana ta'ee ajjeesanii maalii ta'ee waan akkana taatee balaan akkanaa roobni caamee naannoo akkasii kana jira. Laal odeessa olii kennee deema uummanni keenya uummata bal'aa uummata dandeettii qabu. Boorana keessatti fafa manguddoo walitti dhuftee gaaddisa goranii tamboon akka inni jedhanii tamboo as kaayataniiti gurri ambaa maaltu jiraa jedhan. Wal gaafatee walirraa fudhatee eessaa dhufta abboo kuuyyoo itti kennee biraa deemi. Deemsa guyyaa tokkoo deemee bakka biraa yoo dhaqe maaltu jira gurri ambaa jedhanii ebaluu namallee gaafatan laal ebaluu gosa akkasii argee bar waan akkasii naan jedhe kana jira jedhanii odeessa walii dabarsa. Uummanni keenya uummata akkasitti dandeettii qabu jabinna qabu siyaasaa dalagaa ture. Hawaasa kana tuffatanii wallaalaa Oromoo waliin galtuu nuun jedhan. Kanaaf abbaan qabsicha kanaa eenyu Oromoo. Kanaaf muummichi ministeeraa Boorana dhaqee badhaadhinna kaadha namni phiiphii jedha keenya kun hinaaftu bara warri phiiphii jedheeti kun hinaaftu akka namni dhaga'u baratu barbaadan akka badhaadhinni ka Oromoo ta'e abbaan itti Oromoo ta'e abbaan jijjiirama kanaa Oromoo ta'e dhossuu awwaaluu warra gadhaa gartee dhagaa haadhuuti jira kanatti muudhaan waan kana isinitti himaa jirra jechuudha. Ammallee abbichi akkuma ganamarraa wixinee ganamarraa abbaan abbichuudha. Abbaan fedhe qabadhaa ijatti hatan wanni Tigraayii haga Oromiyaatitti haga naannoo Amaaraatiin walii galanii hagadhaa Shaabiyaa wajjin Ijipti wajjin duula haga nagahu bananiif isii tana gartee seenaan nu xuraa'ee dhagaa dhugaantu ol baati. Diidatti afamtii boru gaafa salphanna seenaan keenya nu xuraaya waan kana diiguu qabna dhabamsiisuu qabnaaf sa'a 24 dhamaan. Namoonni kuuwwan qaata rifatanii biraa galan warri gartee fakkeenyaaf Lammaan Faatimaa baate. Baqqalaa Garbaa ka takkaa Itoophiyaan bahin bahimaa dhagi galgalaan namni silaadha gandaan baan osoo ganda jiraatee yoo ganda galu maaliif galgalaan kola galtummaa kadhatee Ameerikaa gale amma. Hizdiinaaffaa waan kanaati. Waggaa meeqa citaanii ka waan dalagin mucaan daa'imni duubaa dhufee seenaa dalage. Lammaan fa'aa maaliif dhabatanii biyyaa bayan? Maastaanii mormiin nama kana. Hawaasa qabatanii uummanni ree lammaa jedha. Waan dalagan beekan. Yoo muummichi ministeeraa jiraate hin ajjeefamin. Yookaan goorraa bu'ee addatti hafee nam tokko ta'ee akka nam tokkotti hin jiraatin. Boruu seenaan isaan xuraaya. Waan kana awwaaluu dhossuu alabbaanii wal ijaaranii deebi'anii barumsa kalee hin qabne baratanii
akka ofiitti akka isaatti lafa kaa'an yeroo itti eeggatanii muummicha ministeeraa ajjeesanii yookaan buusanii guyyaan tokko ni dhufaa yoo inni bu'e gaddachaanii bookkifnaa jenna. Garuu muummichi ministeeraa maal godhaa jiraadha? Waan qabe dandeettii qabuun kalee ganama wixinee jijjiirama kana fide kana jijjiirama yeroo muummichi ministeeraa aangoo irraa bu'e dhaabbattu osoo hin taane jijjiirama haga addunyaa tana gubbaa biyyittuu hin jirtu deemu lafa kaa'u jira muummichi ministeeraa.